Hi guys, kam jirtu nagaa keessanii maatii Oroo Saayitek nagaa jiraattanii har'a immoo appilikeeshinii teelegiraamii irratti guruppii gaarii isaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Guruppiin kunis maal godhaa? Jalqaba teelegiraamii keessan bantu. Eega teelegiraamii keessan bantanii booda yeroo baay'ee nama baay'ee irratti kan mudatudha jedhee waan inni yaadeef kan isinii fide. Innis maanni guruppii footoo resize jedhu tokkotu jira. Guruppiin kun maal godha yoo naan jettan, guruppiin kun footoowwan garaa garaa, suuraa garaa garaa isin fayyadamtanuu resize godheetu gara barbaadamutti isinii geessaa jechuudha bootiin kun. Fakkeenyaaf isinittin argisiisa ammas biraa akkuma argitan kunoo thank you for using bot, do you want to use it again jedha eessittuuni. Erga eessittanii booda suuraa feesbuukii yoo ta'e fakkeenyaaf feesbuuk kan jedhu gaafa itti buunu feesbuuk isa jedhutti gaafa buunu nuu fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuukiin profaayil piikcharii qaba, laandiskeepii, poortiraayal, square, stoorii, abar footoo. Jarri kun resize ta'anii sirriitti feesbuukii irra hin galle taanaan wal caccaalaa imeejiin keenya sirriitti hin mul'atu jechuudha. Kanaaf wanti isin godhuu qabdan as biratti yoo feesbuukii ta'e feesbuuk kan jedhu, instaagiraamii yoo ta'e instaagiraam, tiwiitar, yuutuub kana hunda isaa resize isiniif godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf teelegiraamii fudhanna. Teelegiraamii jalatti profaayil piikcharii qaba. Fakkeenyaaf profaayil piikcharii nu godhachuu barbaadne sana booda profaayil piikchar jennee selekti goona. Send the image jedhaara. Sana booda image ergina jechuudha. Resize godheetu akka inni teelegiraamii profaayilii keenya irratti sirriitti mul'atu nu godha jechuudha. Kaayyoon isaa resize godhuudha. Bootiin kun baay'ee ariifiidha waan natti toleefan ishee isiniif godhe jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuruma tokko filannaa as keessaa fakkeenyaaf suuruma tokko filannee fakkeenyaaf suuraa koo kana yoo galchee jedhe upload godhee erga fixee booda process godheetu nu xumuraa jechuudha. Amma ishii kana fudhan daawunlood goonaa, san booda daawunlood goonee seef goonaa sirriitti nuuf galcha jechuudha akka mul'atutti achirratti. Fakkeenyaaf yoo asirratti profaayilii godhachuu barbaanne inni galmeetu asirratti selektenna jechuudha. Amma akka argitan hunduu xiggii gamaa gamanaa qabatee fuulli isaa asirratti nu mul'isaa jechuudha. Faayidaan isaa isa kanadha. Sirriitti gamaa gamanatti guutee nu mul'isaa. Reshape resize godha jechuudha. Bootii baay'ee ariifiidhaan fayyadamtan gaariidha jedhamanii yaadaaf shirsiin godheera. Plus follow gochuun irraanfatinaa wal jajjabeessuun ijoollee jabaadhaa. Gaaffii kana utuu nu hojjettee kun nuun galle jettan yoo jiraattan immoo welcome isiniif hin dalagaa jechuudha. Thank you.